Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guyyaa har'aan seenaa Rasuulaa sallallahu alaihi wasallam qabadhee dhufeetiin jira. Seenaan tun mee wal jetti waliin haa dhaggeeffannu. Seenaa tana hanga xumuratti nu faana turaa isiniin jaa obboleeyyan kiyya kan muslimaa obboleettii ta'e muslimaa erga dhaggeeffatte booda sallallahu alaihi wasallam jechuun sirra jiraata. Seenaan tun akkana jedhti. Guyyaa tokko Rasuulli sallallahu alaihi wasallam gurbaa Yahudaa tokko irraa gaala tokko bite. Erga xiqqoo ture booda gurbaan Yahudaa kunis gama ergamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam dhufee akkana jedheen, maallaqa gaala itti narraa bitte naaf kenni jedheen. Ergamaan Rabbii Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akkana jedheen, aboo maallaqa siif kenneetiin jira je'ee deebiseef. Yeroo kana gurbaanis ni je'een. Gurbaanis lakkii naaf hin kennine je'een. Yeroo kana ergamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam aboo siif kenneetiin jira je'ee deebiseef. Gurbaan Yahudaa kunis mee naaf kennuu kee irratti ragaa ni qabdaa je'een. Yeroo gurbaa kanarraa Rasuulli sallallahu alaihi wasallam gaala bitu namni tokkollee bira hin turre. Gurbaan shahaadaa tokkotu bira jira kan maqaan isaa Kuzaymaa ibnu Sahabit jedhamu. Sahabtichi kun yeruma kana akkana je'een, yaa ergamaa Rabbii ragaan kee ana je'een. Gurbaan Yahudaa kunis waan maallaqa fudhatee jiruuf na arguu hin oolu je'ee ofirraa biraa deeme. Guyyaa waa xiqqoo booda ergamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam sahabticha kanaan akkana je'een, yaa Kuzaymaa, yeroon ani irraa bite haqa isaa kennuuf sanatti ati nu bira hin jirtu akkamitti ragaa baatee jedheen. Ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam Kuzaymaanis akkana jedhe, yaa ergamaa Rabbii, ani siin dhugoomse oduu samiirraa sitti dhuftee fi waan ati dhufteen hunda keessatti akkamittiin si kijibsiisaa dirqama xiqqaa kana keessatti jedheen. Yeruma inni deebisaa kana isaaf deebise ergamaan Rabbii Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itti seeqee akkana jedheen, namni Kuzaymaa isaaf ragaa bahee yookiin isarratti ragaa bahee ragaa isaa ragaa nama lamaatiin qixxaawaa jedheen. Ergamaan aalamaa akkasitti ragaan Kuzaymaa ragaa nama lamaa qixxeesseef. Allahu akbar. Seenaa tana yoo dhaggeeffatte hanga xumuratti sallallahu alaihi wasallam jechuudhaan osoo hin je'in akka hin dabarreen sin jaa obboleewwan kiyya kan muslimaa.